fudhachuun qabaayyuu dhugaa nama yookaan intala kanaa miti namni intala kana gargaareyyuu nama miti sareedha malee. Hai laalaa kamee intalli kun jechuudha musliima maqaan ishee koo musliima intala musliimaa akkanatti rifeensa irraa fudhattee wayaa gattee qodaan akkana dhiira jala kaata. Nama natti hin galchinaa eenyu nama natti galchi nama natti hin galchinaa ayaan qabdanii eenyu nama galche nama natti hin galchinaa maal taate si galche lolaa jirta irra eenyu na galcha nu galuun barbaadne bara jalan taasisa siifachuu barbaade koy nan buusina nu nan bu'a eenyu si galche jala taasisa si dhaggeeffadha eenyu si galche qoysi anuun beene gashi jettee warra wallaggaa tortortitti ajooftetti beezala xiraayitti kun kan akka keetii kana kan biyya rakkisu ahaa isin bar warri maaltu isin galche warri jettan kuni warra boru akka intala kanaatti gadi baatanii sadaqataniidha. Cirraashin bochi sirumayyuu hin bochi warra akkanaa kun maqaa biyyaa hin waammatinaa shi maqaa ganda keenya hin yaammatinaa. Balleessa maqaa gandaa ofirraa harreen kun kan ittiin udduu isaa hiichisee dhiitessee ittiin sargii deemu kun sanaan maaliif biyyatti hin gadirree? Waggaa hamma kanaa biyya Dubaay keessa hojjette waggaa hamma kanaa birrii ittiin galtu dhabde baga dhabde siniin jedhee baran. Sadaqa Oromoo manni haadha xiyyaatti bar manni haadha xiyyaatti manni haadha xiyyaa qorqoorroo luukii 8 jammarramee hafee jiratte. Haadha ishii Oromoo abdatteeti kan mana ijaarratte. Oromoo abdatteeti kan haadha isheeti mana ijaaruuf eegalte. Maallu galche reenuyi maaltu nu rakkise reenuyi maaluma nu dhibeen jedhee baran hante harmallaan faana ga'u kun dullachi maafin hojjetu isin ijoolleen mana maadaam jechuudha giseen kasina saroota isin hattoota isin budoota isin shaqaalota jechuudha akka kana hunda arrafamtanii akka kana hunda raggaxamtanii hanga kana hunda tumamtaniiti harmallaan ganda Itoophiyaatti galchitu. Ana isinuman nagarramu bar garaana nyaatti bar warruma jedhu kana jechuudha. Baga garaas nyaatte siin jedhe baran. Maal godhuuf re'ane? Maal akkam godhuuf barbaaden jedhee baran. Dhugaa salphina wallaalanii baran. Amma isuma dhugaa salphina wallaalanii baran. Indee kadhaan faashina isinitti ta'e? Maal taatanii Oromoo? Ani kan gubu immoo jechuudha kan na aarse immoo ishiirra warra natti hin dawwalin. Rabbi natti dawalin biloogisi godha natti dawalin mana raqabda akka barbaaden ta'a. Rabbi hai waa garguma sinin jedha barani yoo jechuudha yoo nuti yoo mana maadaamii gad jedhanii hojjetatanii waggaa muraasas yoo ta'e hojjetatanii jijjiiramanii gara biyyoof yoo galan maali harreen hamma naga'u dullachi hamma kana nuyi jechuudha dhugaa rabbi waaqa kunoo na laala. Maal hojjettaniifi maal hojjennee jiraanna hoo jettanii Nalaala kunoo hojii keessanitti agarsiisa waaqa. Rabbi qoy ishee of jalaa kaasee isinitti argisiisa. Rabbiin isiniin jedha bar. Akka kanatti jechuudhaan kaalsii namaa miicee gubadhee hojiin mana namaa dudda keenya kutee qoy of duukaan ishee kaasa. Dhugaa rabbi isinii agarsiisa. Dhugaa rabbi isinii agarsiisa jechuudha waaqa ilaala laali kootu ta'u. Inni kun amma miicamee jira. Inni kun hundi isaa kaalsiidha. Kaalsii nama 10 inni kun jechuudha. Ganaa isa kana as gubbaarra immoo wayyaa jira. Kun hamma wayyaadha. Kanarraan kan hafe amma kaalsii kana ganaan gadi zaraggee jechuudha. Dhugaa rabbi akkana gadi zaraggee algatii irratti balsayyuu akkanatti gadi zaraggee miicara bar Itoophiyaa keessatti jechuudha. Namni Itoophiyaa keessatti namni uffata dhiqee namni caammaa miicee akka wayiitti ilaalama. Akkanatti ilaalu bakka akkanatti ofirra ilaalu. Nuyi garuu asitti caammaa miti kan caammaa keessa jiru ajaa kaalsii sana miiccinee jechuudha. Akka kanatti takka wal qixxeessinee fi ol keenyaa fi araba. Akkanatti udduu arabaa dhiqneeti nuyi kan jiraan. Kuni harmallaan dhuguma bar tortoraan jazbaan haadhara jazbaadha deemee hin hojjetu. Omaanaaf hin godhina. Omaa takkitti hin barbaadan. Ani jechuun nama of tahee jiraatu. Ana jechuun of danda'een dalagadhee buladhaan. Ishi deemaa hojjedhaan siniin jedhe baran. Deemaa dalagadhaa hundi keessaniyyuu of danda'atii jiraadha. Oromoo na gargaara. Oromoo na dadhabe. Oromoo na dhukkube. Sammuu na dhukkube itti barcarraa sammuu na dhukkube yaaddoo sammuu na dhukkubsee baqa sammuu dhukkube.
baga sammuu dhukkube waa walii sargii deemanii dhiichisa suni maali birrii kuma takka gargaaranii maa biyyatti hin galche maa birrii kuma takka gargaaranii gaafa yuunifoormii uffannee gaafa mana madaa keessatti siifachi dudda keenya fidnee otoo hin nyaatiin agabuu keenya yookaan nyaannee hookan otoo hin nyaatiin hookan uffannee hookan dhabnee gaafa kanaa nuti jechuudha faaraa jedhamna nuti boorkoo jedhamna qimamii madaami gargaara ilaamu jechuudha feemesoonni ajala deemte tooni gargaara sagalee haa taanu kiriis oromooti wal bira haa dhaabbannu jettan ofii saamunii takkan baastan ofii birrii takkan baastan ijoolleen mana madaamii eessattu qimamoota akkanatti asin beeka eessattu asuma jirra kushinti beetuma keenya dhiqachaa jirra kushin haadhuma keenya distuma keenya faaqachaa jirra bakka hin hojjetiin gargaarina lammatan gargaarina bakka nama fayyaa qabu laalaalee seetallaan nama akkanatti hudduu isaa dhiitessee akka kanatti dubartiin garuu ta'uu qabdiin talle musliimaan tala musliimaati shaarbii mataa irra fudhatee akka kana ta'u kanatu ba'ee oromoo na gargaaraa dheetoo gargaartan hin gargaarina biyyee nyaadha na arrabsitanii na jibbitanii seenaa miskiina duraammaa nama arrabsuu qabde naan hin jedhina bagan nama arrabsuu qabde ani koo jechuudha gaafan biyya arabaati galee biyya arabaatitti dhaggeeffata gaafa mana maadaamiti galee mana maadaamititti deebu kaayyoon qaba kaayyoo kooti malee kan dawaliin utaalu guute kan mana ijaaza keessa na zoorsisu guute kan bakka barbaade deemee na daawwachiisu guute inni sun na fayyadu omaanaaf hin godhu egeree koo miti inni hara natti fincaa'ee waan na harka qabu waan ani qabu na harka nyaatee dhuge boru na dhiisee na biraa sokka boru gadi ba'ee oromoo na gargaara oromooti yemmanni diya takka kunoo jammaraan jirti isa iyyuu inaasofti bara ani haadha tiyyaa homaa takkan goone ani haadha tiyya qorqoroo luukii 80 jammaree fitanan jammaraan hafee jira manni haadha tiyyaa jirti hayi oromootu mana haadha ishiitti itti ijaaree itti galchaare xiraa wasaktichi haadha kun wadalli amma kanaa ga'u maali nu ikkoo ani ikkoo nama waggaa 19 ta'een biyyaa bahe bara waggaa lamaan baranaa gaafan beeruu dhaqu sana nama waggaa 19 ta'een biyyaa bahe rabbi dhugaan sin hin jira bara namni waggaa 17 biyyaa baatan hin jirtanii namni waggaa 16 biyyaa baatan hin jirtanii gadi jennee maal eenyutu maal qaba kana ani abbaa hin qabu ani haadha hin qabu baga dhabdan haadha abbaa warri qabu haadha abbaa keenya nutu gochaa fitee jira malee maal lu godhe haadha abbaan keenya gaafa deeman jechuudha kaan qotiyyoo gurguranii kaan bidireeffannee akka itti deemtan biyya arabaa hin beektan maal abbaa keessan isa kanarra dabartanii kana dulloota gandaa gargaartu birrii isin irraa hafe keessattoonni birrii irra badaana kana keessa hojjedhee akkanatti laadhu gaarbi hammadhee rabaan haga ramadaanni kun darbee gaafa ji'a tokko gaafa ji'a ramadaanni kun darbee gaafa 30 birrii kee fudhadhee gaafa 18 ramadaanni dhumee birrii kee fudhadhee haga jiini sun dhumutti birrii sana hammadhee rabaan nama rafa Itoophiyaatti erga waan ormaa kenne natti fakkaata dhugaa rabbi waan ormaa kenne waan ormitti fayyadamne natti fakkaata birrii ramadaanni kana keessa hojjete keessattuu hin kennina fidaariin dhabne hin kennu Hende warri kaayiroo immoo ina baasanii bar isuma dhugaasni jira fuulduraa warri kaayiroo ture immoo warri dubaayoo ta'e galee itti qabsiise warri dubaayoo dhugaa amma intalli kun jechuudha gaafa sargiin dubaayitti eegalu sargii dubaayitti akka ittiin lafteen beektu intalli kun dhugaa rabbi laalaallee bakka sargiitiin dhabamtu intalli kun ishii gajjettee hojjettu ishii gajjettee mana maadaamii miti bakkuma fedhe haa ta'u ishii gajjettee hojii keessatti argitanii beektanii sargii keessattii fi bakka utaalchaa keessatti ishii argitan malee bakka hojii keessatti ishiin argitan ente maal abbaasaati kun hammana ga'u kun hudduu isaa dhiitessee nurraa iyyu jenneeti immoo maal naa godhu jennee hin gargaarina takkitiin ijoollee mana maadaamii ta'itoo gargaaridha maqaa kee argee jennaa wannan si godhu nafsi beeka aanatu si beeka dhugaa takkittiin kee ijoollee mana maadaamii taatee namicha kana gargaartee jennaan jechuudha. Qoy anaaf kan naan galle ijoollee warri wajjin utaalan kun amma namicha kana laalaa ilaalle akkatini uummata kana affaree malee bareeddi si keeruun gachuuf namichi kun dhugumas ni jira bara uummata kana affaree malee laalaleessa ija keessa kan saawwan laalarraa sargi keessa jiru garuu isaan akka nama isaan lamaan qofti jiruuti addunyaan tuni mul'attu bar gaafa viidiyoo kana gaafa sargii kana sirban jechuudha. Namichi kun dureessa miti hin gargaaru birrii 2,300 hin kennuufi maal gocha ija Oromoo fuuldura dhaaba. Era Ormi gamna Ormi dhugaa rabbi hay gamnummaa nyaachuu barbaadanii bar. Tortoraan maal abbaa keessanii muudi dammachuudha warra femesoota dhugaa walaa aslii walaa haadha faate ani koo duraan gaafa namni isin tuttu dhugaa rabbi jechuudha.
Garbii jechuun akkatti si fuuldura akkatti si duuka dhaabadhu amma humna kootiitti amma jiru kootiitti akkatti si jaaladhu akkatti si deeggaru caba keessanii barbaadu garuu amma booda asli fi haadhi faaxee nurraa gadi taa'a bakka hin barbaannu hin gargaarsisinaa maal jedhu seetan wallahi miskiinaa haa gargaaramtu wallahi oromootii bira dhaabatta oromoo maaloo garuu namni jaalatee ija namaa fuulduraan dhaabatu namni jaalatee isinitti hin boo'u hin jedhina akkana ofii keessanii birrii tokko baastan. Maarree guyyaarra geemii taphachaa ooltan miti geemii taphattan kanarra doolaara 200 beeka baranis argeera 200 argattu miti gargaara ka maarree ofii keessanii maal gocha ija oromoo fuuldura dhaabdan harmallaa duulachi kun duulacha siriyyuu akka sana laayivii banattee haga nama 2,000 jalatti akkasi boossi bar nama 2,000 jala teessati laayivii banattee akka sanatti boossi na gargaara oromoo ko biyya nagalchaatte kan birrii biyyatti hin galtu hin qabne akka sana utaalaa turte Garbi kan birrii biyya ittiin tikeetti kutattee Itoophiyaatti birrii ittiin galtu hin qabne haga sana utaalaa turte maali waggaa hamma kanaa biyya namaa keessa hojjettee to abbaa kiyya dhiifama gaafachuun fedha abbaa kiyya kadhachuun fedha abbaa kiyyatti araaramuun fedha abbaa kiyyaatti araaramuu kan feetu abbaa kiyyaatti araaramuu feete tokkoffaa shaarba ofitti gad uwwisi uumaa kee deeffadhu baalagitti maqaa musliima nyaatte lammaffaa bakka ija oromoo fuuldura dhattee kadhattee birriidhanii kan abbaa kee araarfattu abbaan kee kootoo warqiyyuu togootee fi abbaan kee dhiifama siif hin godhu yoo garaa isaatiin dhiifama siif hin goone yoo sin jaalanne yoo haati badii keetirra hin deebine abbaan kee birriidhaniiti kasi jaalatu oromoo biyya nagalcha inaffartu gaarbi inaffartaniin jedhee baran warra akkanaa kun ilaa jechuudha itti kolfaati qeeqaati bakka busheessaati affarsiisa biraa deema malee nama akkanaan gargaariin ijoollee mana maadaamii nuyi koo gaafa fakkeenya jechuudha ani amma Dubaay keessatti chaarjaa deemaatee jiru ana wasaka maadaamii ana qoshaashaa gadi gataa jiru intala kanaas harkii deemaa jiru utuu walitti dhufne jechuudha. Garbi intala kanaa sargii deemaa jiru akkana tuffattee bareeddee anaa qoshaashaa gadi gataa jiru utuu walitti dhufne sabaan boontu akka motoon jedheeni maqaa godhuu miti na balaaleffattish eessatti na beekta qoshaashaa naan jetti qoshaashaan tun qoshaasha baatee deema naan jetti har'a garuu deebiste ijoollee mana maadaamii qiraayetti gamnummaan nyaattassin isin malassinii galee malaa sadaqachuu bartassin hattoota leebooti liqaa qaamooti. Maal abbaa keessanii isin gargaarraa maal abbaa keessanii takkittiin kee gargaar takkittiin kee isin nuti jechuudha ijoollee namni kaansarii miilaan qabame miilli isaa irraa cituuf jedhe kaansarii harmeen qabame warabbi namni dhukkuba meeqaan qabame namni dhukkuba meeqaan dhukkubsatee waan nama harkisaa qo'e waayee Honda Gabbana galchee kamat. naguma keeti. Urraa dhukkee kaasaarta. Dhugaa rabbiin gamaan hin qaban rimin hin qabne bara harkaa hojjetu murtakkati kan kenna gubatti tokko dhugaa rabbiin talli kun obboleetti kun natti fakkaate wanna ishii beeku wanna dhimma wayii irraa qabu inni natti fakkaate kattin na gubde tokko dhugaa ani takka gadi ba'ee mana bantee nama raggaxeen beeku garuu nin gubadhe hara dhugaa rabbi na gubde dhugaa waaqayyo. Dhugaa gaafa namni rakkate dhukkubsate gargaara maala Oromoo jennee hin boonya bara himimmaan kee eenyu isheenii ofiin boontu nama sabaan boontudha kunoon tala kana la hin mul'attu na dhufu. Kan ishii maal nama guba warra jalaati malee. Ramadaana. Irra buufadha warra jedhu malee jala taa'ee maal tan ishii nama gubatteeti.